Kabajamtoota daawwattoota keenyaan addaamuudhaan immoo teekist animeeshiniin kun akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa karaa salphaa. Adoobee keenya irratti eegabanne booda siikwensii uummannaa seetingii siikwensii akka haala barbaadanne uummattanii. So jalqaba faayil jennaanii niiw leegaasii taayitil kan jedhu kana akkiitti seetingii isaa filannee dhufna. Haala kanaan wiindoo haaraan nu banama jechuudha. Leegaasii taayitiliin nu baname jechuudha. Leegaasii taayitilii kana irratti bukkee isaa yookaan boorderii isaa sirreeffannee akka editingiidhaan nu tolutti sirreeffannaa. Mee barreeffama keenyaa fi foontii haa filannu. Impaaktii waan hin jaalladhuuf impaaktiin filadhaani. Waan jaallatan itti barreeffattu. Barreessinee eegasii seenter goonaa mallattoo kanaan. San booda diimaadhaan keessaa baanaa jechuudha. So piroojeektii wiindoo keenya irraa fuunee gara taayimlaayinii keenya iddoo editingiitti hojjennutti finnaa jechuudha. Eegasii booda adjustmentiidhaa fi akka nu mijatutti zoom in zoom out goone bakka duwwaa haaf irratti bunnee 0 irraa akka nu ka'uu fi 0tti deebisna jechuudha. So keetti 0tti deeffanneerra adjust goona. So barreeffama keenya amma barbaaddan yookiin zoom gochuu yookiin zoom out zoom in gochuu dandeessu. Effect control jala dhuftanii jechuudha. Haala kanaan iskeelii isaa guddistu jechuudha. Ammoo isinii barbaachise ammoo inni mul'atu mannin ga'a. So kanaa booda asii opacity jala dhufneeti rectangilii kana filanna. Opacity jala rectangilii kana eega filannee booda adjustmentii tokko tokko hojjennaa fi barreeffamatti guutummaa guutuutti amma inni nu agarsiisutti jechuudha. Obsa gaafatti obsinee sirreessina. Akka itti sirreessee eegan fixee booda kiifireemii uumna gaa kiifireemii na ilaalaa sirriitti maask paas kan jedhu kanarraa addaan dhufnee kiifireemii jalqabaa uumne san boodan filanna. Eega filannee booda hin baasna jechuudha. Viidiyoon kun yeroo jalqabu jechuudha barreeffamni kun maaskii kanarraa ala goona. So kiifireemii jalqabaa eega uummanne booda kiifireemii jalqabaa irratti 0dha jechuudha. Kun argitanii. Yeroo maaskiin sun dhufee seenu barreeffamni sun dhufee nu mul'ata jechuudha. Kiifireemii lammaffaa akka itti uumna jechuudha. Kiifireemii jalqabaa irratti maaskii keenya fuunee ala goona. Haala kanaan keessaa baafna. Kiifireemii lammaffaa irratti haala kanaan itti finnee maaskii keenya finnee isarra goonaa jechuudha. Argitanii amma yoo ilaaltan ilaal barreeffama haala kanaan bareechee hojjete jechuudha. Animeeshinii kana nu hojjeteera. Vaaliyuu kanaan guddisnaa 300tti. So animeeshinii kana fakkaatu nu hojjetaa jechuudha. Eeski kan inni ittiin ba'u isin hojjenna amma. So kiifireemii sadaffaa haga viidiyoon kun turu hojjechuudhaaf mallattoo seenterii aaroo kana walakkaa jirtu kana tuqna. Sanuma koppii nu godha jechuudha. Isa lammaffaarra jiru. Isa dhumaa maaskii kana keessaa fuunee ala baasna jechuudha. Maaskii kana fuunee viidiyoo ala goona. Kiifireemii arfaffaa jechuudha. So mee preview viidiyoo kanaa ilaallu. Haala ajaa'ibaatiin nu hojjete jechuudha. Let us see preview kana fakkaata. Yes.